taa'u sinigalee gizee haati kiyya dhukkubsattus jarri reedii nafaana turanii miidiyaa guutuun sinigalee haati kiyya na jalaa dhukkubsattee naan na bira dhaabbattanii na gargaartanii achii booda immoo haati kiyya na jalaa duute waraqaa cubsiisee illee dalagaan inkwaan nama waraqaan qabnee miti namni waraqaa qabu deemee dalagachuu hin danda'u gankuma sinigalee saa kanammoo qabaa namni waraqaa qabuyyuu ni qabama ana rabbiin na eege alhamdulillah jedha sinigalee kanaafu wanni naan galaa jiru tokkoffaa ani intala dhalaati heerumee dhaluun na barbaachisaa sinigalee umriin ni sokkaa nuti akka warra dhiiraatii miti sinigalee yeroon asirra taa'ee filitarii na gowwomsee isin faranjii fakkaattanaan jettanii ani asirraa tiktok irraa bu'ee of laalu mastaawotiidhaan waan faranjiin na biraan hin dabarfanne jechuudha sinigalee maatsnaanyaadha sun kanammoo hanga yoomittiin asirra taa'ee hin bareeddaa waaw jedhee muuziqaa dhaggeeffachuudhaas nama kolfisiisuu waa'ee jaalalaa haasa'u hanga yoomitti ilmi namaa tokko ni yaalta kanaayyuu ni baay'ate kan kara biraatiin immoo ni yaalladhaa galee sinigalee ani waan takka kan anaa gadii rakkataa baay'ee jira ni rakkadhe sinin jedhaan jiru sinigalee kan anaa gadii kan haadha abbaa hin qabne ana obboleessa takkichan hin qaba sinigalee garummoo inni immoo biyya ormaa jira እና yoodhaan wallaahi silaa har'a nagargaaraa oromoo nagargaaraati geema na xabsiisaa sinin hin jedhuwan yeroon biyya galuu hingalu jedhee reedii murteesseen ture biyya kana hingalu jedheen ture garuu wanni biyya kana nagalchisiisaa jiru dirqama jijjiiramuu qaba ilmi namaa socho'uu qaba bakka jiru sigalee yeroo hunda bakka sana namoonni nagargaaran ni jiran kiraa manaa kan naa kaffalan kan qibaatii naa bitan kan yeroo waan fedhu naa godhan sigalee yeroo hunda isaan rakkisummaan family keetirraayyuu heerumtee ni baataa bar barattee dalagaa argattee ni baataa bar siyaadhee nama ijoollee kanas gargaaruun qaba anis of gargaaruun qaba of jijjiiruun qaba jedheetiin murteeffadhee jireenya koo keessatti ka'e yeroo kaatanummoo hedduun yeroon ani Itoophiyaa gama kana laalu sinigalee sila haati koo addunyaarra jiraatte geema kanaatu hin taphadhu haati ofii afaanii fuutee sii kenniti sigalee nama itti obsitu ni qabda an dhabduu lamaan ta'e waalaman dhabe sinigalee waraqaan dhabe jireenya biyya namaa keessatti dalagadhee maallaqa ofirkaan qabu yoon gale sinigalee namni yoogis adaadaa yoon qabaadhee adaadaa kiyya bira gale guyyaa lama mumkin guyyaa lama na bulchiti mumkin baatii takka booda yoo maallaqni kiyya dhumate fuula natti guuruu dandeessi haati kootu jiraatte garuu baatii takkaa miti waggaa 20 yoo mataa isiirra taa'e fuula natti jijjiirtu sinigalee haati haadha yoo gankuma addunyaa kanarratti wanni haadha madaalu hin jiru sinigalee kana nadhagaama yoomin ani bakka akka namaatti silaa isiin jiraatte natti jijjiiramtu eeka harka duwwaa dhufte minaamin naan jettu amma ollaan uy maal fiddee dhufte gaa akkam taate gaa sigalee namni keessa keessii beekuu danda'u haadha kee takkitti si dhaltee si guddifattee kanaan si geesse rakkattus beelaatus qomaaxaataatus sigalee maaluu taatu haadha keessi danda'a hundaa dandeessuudha haati hanga haadhaatti namni nama danda'u hin jiru addunyaa kanarra namni akka haadha nama danda'u hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf wallaahi hin jiru gankuma yoon galee amma isittiin obsa sigalee gana waa meeqanne eeggachuu deema maaliif yeroon galee hiriyoota sii keessaa isii dhabu yeroon firoota sii arkee keessaa dhabu mi maaltu natti dhaga'ama sinigalee kana malee namni haadhan qabin namni abbaan qabin hedduu jira asirra tiktak kanarra eessayyuu namni waa hunda dhabe ni jira ana alhamdulillah takkaffaa wanni na gammachiisaa jiru biyya galuu kootti harka koo fuudhee miila koo fuudhee sinigalee hiriyaa meeqan nama sadiin awwaale kaayiroo keessatti sinigalee kunuu an qabeenyaa oli maaliif liistiroo xaragadhee jiraachuun hin danda'a biyyatti sinigalee biyya kanatti silaa dalagaan jiraatee dalagadhee jiraachuu hin danda'a sinigalee garuu waraqaa hin qabu yoon galee waa hedduu sammuu koo laala akkana garagalchee jira fatiyayyee durii ta'ee silaa akkanan taa'u jarri reediinuu na beeku gizee hundan bo'a amma immoo gizee na haasa'u boo'ichi gizee natti dhufu hin boo'ini ummaa kee yaadatiin namaa hundaa ummaa dhabe naan hin jedhina nin beeka san kadhana daranii faamilii takka hin qabne jira ani koo obboleessan hin qaba sinigalee fira lubbuun jiranii du'anii hin qaba garummoo namni fira kee caalaa ormaatu siinaa fuula sitti garagalcha yoo namni ati waan qabaanne anaadha waan qabu haadha kiyya qofa natti hin garagalle kana yaadadheetani malee namni haadha dhabe hin jiru nama anaa gadi hedduu jira yatiima atu haadha abbaan argin kan jalaa du'e jira
Sinigalee garuu ani immoo wanni natti dhaga'amu yeroon galu mana isiin laala deemee sinigalee yeroon galu deemee hangamitti tasaaqaqaan mana namaatii waa nyaadha sigalee akka mana haadha kiyyaa naan ta'u wanni nyaadha. Eka bakka ay deemuun qaba ay jibaatii takka taa'ee miti mana kana namni nama salacha'as jechuuf ni galee kanaafuu jijjiiramuun qaba biyya kanatti Kaayiroo hedduun jaalladha Kaayiroo namootan jaalladhuun itti harkadhee waa hedduun itti dabarsee jaalalas jaalladhee naan taane sini galee jireenyinis naan taane sini galee Kaayiroo keessatti haadha kiyyaan dhabee waa hedduun as keessatti ta'e. Kunimmoo ana bariyaa Oromootiya wanni sinnaa beekuu qabdani imimmaan koo kana gizeen buusu jaalladheetii miti bar yeroon waraqaa eegalu waan akkanatti hin fakkaan gaafan fixadhee jala muru maaltu natti dhaga'ame si galee yeroo hirruu dhabdu yeroo galtee haadha kee dhabdu fayyaan dhiisee dhufe fayyaan biyya kana dalagee jijjiiranii Kanaadaa Ameerikaan beekuwan gaafan biyya kana dhufu wallaahi Kanaadaa fi Ameerikaan beekuwan. Sinjijjiira jedhee ummaanti ya warqii qabsiistee na ergite achumaaniin dhufee dalagee warqii si kaffalee fi harkaa fuudhe sini galee garuu immoo hin jiru jijjiiramni sun eessaa dhufee hin jijjiirama akkamittiin jijjiirama namni waraqaa qabuuyyuu dalagataa hin jiru sini galee qabamaa jira natti hin faradina hin boohinnaan hin jedhina namni yoo boohee of keessa yoon boohee malee na keessaa bahuu hin danda'u sini galee waa hedduun natti dhaga'amaa jira kanaafuu ani kan anaa olii hedduu jira. Kan ana oli jira wallahi kan ana baqa haadha abbaa zarii waan takkan qabdani alhamdulillah social media kanarratti ijoolleen mana madaamii na jaallatti diasporaan hedduu na jaallatti hundi keenya iyyuu Kaayiroo keessatti abbaan fedhe yoo wallal ijoolleen amaaraa wal fixaa wal arrabsaa oolaan jirtu abbaan fedhe rakkoo dhufnaan wallahi reediitti akkan balleessetti reediin har'a fatuu koo naan jedhee hiyyaanni an engadda sinitti himeera sini galee maaliif baqa reediin namatti hin bu'u nama hin tuqu garuu an daangaan tare baqa waan hin ta'een beeku baqa bisootii ta'ee nama hundaan wal na nyaachisa akka bineensaatti sini galee kanaafuu ani namni hundi na jaallata alhamdulillahi rabbil aalamiin takka namni na jibbeen beeku wallaahi ijoollee biyya arabaatii kaasee Kaayiroodhaa kaasee diyaasbooraadhaa kaasee namuu na jaallata nama bineensaa wajjin jiraatu. Sini galee garuu bakka amma immoo geemii kiyyarratti na xarsiisa. Piliis na bira dhaabbadhaa. Sini galee jedheetiin isin kadhadhee ijoolleen feemasoonni asumaan wanni isinitti dhaamu. Adaraa feemasoonni hundi keessan viidiyoo naa hojjedhaa. Namootatti illee naa himaa. Ijoolleen biyya Arabaa borga nama nin keewwadhaa. Piroofaayilii kiyya keewwadhaa. Sagalee naa ta'a. Wallaahi ijoollee biyya Arabaa amma hedduun isin jaalladha. Dhuftanii isin jaalladha naan jettan. Mee sagalee naa ta'a. Sagaleen keessan guddaadha guyyaa 10 sagalee naa ta'ame guyyaa 10 na bira dhaabbadhaa guyyaa 10 achii booda guyyaa geemii kiyyaa maa doolaari takkan ta'in anaaf takkiin kan shaanxaa naa kaffalaa sigalee takkiin gizeen biyya galu waan haa godha sigalee yoon biyya abbaa kiyyaa galee rakkadhee naa wayya maaliif achitti mumkin afadhee iyyuu kadhadheen hin nyaadhaa liistiroon xaragaa qansiraan hojjedhaan sinigalee waan fedhen dalaga biyya ormaatti garuu maaliin dalagame gabbayee biyya kiyyaa miti. Nasaannatiin qabu kanaan nagalchaa jira kanaafuu wallahi nabra dhaabbadhaa kabajaaf ulfinaanii wallahi waa hundan hin beeka eenyunuu rakkoo isaa baadhatee duubaan taa'aa jira kan koommoo ifaan ifa sinigalee naman itti himadhuun qabu Oromootti malee. Sanaaf jechan isinitti himadhee na bira dhaabbadhaa hanga dandeessan giiftaroota keessanitti hima ijoolleen biyya Arabaas wallahi na bira dhaabbadhaati yaa kabajaaf ulfinaan baqa ni jiraami warreen isinitti balleessee soo jiraattan wallahi gaafadhee ra'iifama ijoollee biyya Arabaa taatanii diyaasbooraa ta'e namootiin isinitti balleesse yaa namni kamiyyuu ni wallalaa ni dogongoraa ni maraataa namni jaallatee miti nam sammuun nama xash jetteetti hundinuu namni as tiktookii irra taa'u bar jaallateeti miti jiruu isaa fooyyeffachuuf sini galee kanaafuu na bira dhaabbadhaa na gargaaraa jechuun guyyaa geemii kottaa na bira dhaabbadhaa sagalee naa ta'a baqa wanni barbaadu kan sinirraa sini galee kanaafuu wallahi dhiifama guddaa warreen isinitti balleesse har'allee borillee dhiifama rabbiif jecha dhiifama yoo gootanillee ilmi namaa rabbiif jecha dhiifama naa godhe jechuun waan guddaadha. Sigalee
wanni isinitti balleesse yoo jiraateef jechuudha isinii galee innaa isiniin jaalladha isiniin kabaja an takka namni na jibbu an warri soddaatu na jaallatu ni beektu maaliif baqa hammeenyuma namatti yaadu baqa kanaafu na bira dhaabbadha tanuun barbaada haati kiyya duri heerumii dhalinaan jettee na kadhatti beelloo uffachuu koo hawwiti yeroo hunda beelloo uffattee heerumtee isin waan duutuu beekatteeti akka dhukkubsattuu akka duutu beekattee manama isii bakkattee na kadhattee na gaafa isiin duutu heerumaa mitiin jedhe dhiirri na bukkeen dabarfatuun jedhe ilma dhalu ilmuu kan jedhamu dhaluun jedhe si dugiyaati nama biraa fuute ilmoo harkatte an kunu Ameerikaan leen deemne Muazee ko Kanadaan leen deemne hireen koo biyya deebistee na galchite wallahi ana hireen biyya na galchite ati immoo rabbi Ameerikaa si hageessu rabbiin hiree isaa tolchee ilmoo isaati wajjin jaartii isaati wajjin Canada guys. Dria dabar. Kairo da demu fani berlubu. Muazee ni mo asma jira ka. Asma jira ilmu arkate. Baga argate. Wallahi ilmu argate. Ilmu dale. Jirenya sa jira ta jira. Yero takatakan arkan engadama ilmu sa badate ta wallahi azim. Wais la ilmu ya bar ya rabbi ya hire kana hire baddu bar ish kiseta kata hire balage bar wallahi azim sila ilmu khiya bate ta ami wallahi sila ilmu khiya bar kan bate ta usul kan hire da